Akkam jirtu daawwattoonni keenya baga nagaan dhuftanii Dr. Duddoo Caalaati. Akkuma beekamu yeroo darbe xiqqoo badeen ture. Toora YouTube channel irra yeroo gabaabaadhaaf badeen ture. Sababa lamaafan badee sababni tokkoffaan dhimma hawaasummaa garaagaraa kun xiqqoo babbaay'ee ture. Sanumaaf biizii ture waan ta'eef hawaasa wajjin jiraannu keessatti dirqama dhimma hawaasummaa hirmaachuun suni xiqqoo akka biizii taanu nu godhe. Lammaffaa immoo tonsiloo faranjaayisiin na qabdee turte sagaleen kiyya geeddaramee ture. I think amma gara normaalitti na dhufeedha yaada. Still garuu akka duraanitti hin deebine. Sun lamaan walitti dabalame akka isinirraa fagaadhu na godhe amma deebinee dhufneerra. Har'a kanaan isinitti immoo dhufe akkuma mata duree irratti argitan wantoota yookaan amaleeffannaa namoonni nyaatan booda wanta gochuu hin qabnee fi wanta gochuu qaban. Keessaayyuu qabxiilee torban tokko irratti xiyyeeffadheetan waan tokko isinitti himaa. Egaa yeroo garaagaraa hirrinni tokko ni uumamaa. Hoon jedhu gara fayyaatiin wal qabatee hirrinni qaama keenya keessatti hirrinni tokko jiraachuu danda'a. Hirrinni kan mineraalotaas ta'uu danda'a, hirrinni dhiigaas ta'uu danda'a, hirrinni garaagaraa. Hirrinni sun hundi waan san argachuu dhabuurraan qofa ta'uu dhiisuu danda'a. Yeroo tokko amaleeffannaan wanti nu goonu nyaannellee yookaan immoo otoo nyaati wanti nu goonu hirrinni saniif nu saaxiluu danda'a jechuudha. Saniif har'aanis isumaan isinitti himuu dhufe isinis viidiyoo keenya kana laayik gochuudhaan jalqabaa. Warri immoo chaanaalii keenya haaraa taatan sabiskiraayib godhaa hanga dhumaatti nu wajjin tura. Egaa hordoftoota keenya yeroo baay'ee nyaatan booda wanti nu goonu baay'ee isaa waan salphaa fakkaata. Garuu immoo wanti sun wanta amaleeffannaa dogoggoraa yoo ta'e irra deddeebi'amee waan godhamuuf wanti sun miidhaa qabaa jechuudha. Kanaaf hannisarra isuma wal qabatee wantoota namni nyaatan booda yookaan akkuma nyaatiin gochuu hin qabnee fi waan gochuu qabu qabxiilee torban tokkoon isinitti himuu dhufe. Innis maalidhaa tokkoffaa irratti waan akka shaayii fi bunaati. Shaayii fi bunni nyaatan booda miidiyaatillee akkuma nyaanni nyaatameen dhugamuu hin qabu. Sababni isaas shaayii keessa asiidii taanik asiidii jedhamu wayinii jira. Asiidii sun tokkoffaa nyaanni sun yoo pirootiinii ta'e pirootiinii fa'aa of keessaa qabaate pirootiinii sun akka jabaatu godha. Asiidiin sun pirootiinii sun akka jabaatu godhee nyaanni sun akka daayijeest hin taane ta'a jechuudha. Akka hin bulloofne ta'a. Lammaffaa immoo shaayiin yeroo garaagaraa akkuma nyaata nyaannan yoo dhugne ayiraniin wanni jedhamu jira qaama keenya keessaa itti ni beektu. Ayiranii sun akka absorb hin taane godha. Akka hin xuuxamne godha jechuudha. Kuni ta'e jechuun immoo ayiranii sun reedi bilar seelii yookaan seelii dhiiga diimatiif wanta bu'uuraati. Reedi bilar seeliin isarraa hojjetama waan ta'eef inni hin jiru taanaan dhiiga diimaa muudatuu danda'a jechuudha nama kana. Kanaaf namni kun gaa wanta kana yeroo hunda akkuma nyaata nyaaten yoo shaayii yookaan buna kana immediately akkasumaan yoo dhuge hirrinni dhiiga diimaa kanaaf illee saaxilamuu danda'a. Daayijeshinii isaatiillee affeekti gochuu danda'a. Kanaaf alliis waan yookaan sa'a tokko dilee gochuu qabna jechuudha. Nyaata nyaannee dhugaatii akkanaa kana sa'aatii tokkoof dilee gochuu qabna jechuudha. Inni lammaffaan tamboo xuuxudha. Kun kan nama hunda biratti miti warra tamboo xuuxan irratti baay'ee qorannoon tokko akka agarsiisutti tamboo namni xuuxu nyaatan booda akkuma nyaata nyaaten tamboo sigaaritti takka xuuxun akka 10 xuuxutti lakkaa'amaadha. Takka xuuxun nyaatan booda yoo ta'e akka 10 xuuxutti. Akkuma beekamu tamboo keessa waan karsinojinik jedhamu wayitu jira. Karsinojinik jechuun wanta kaansariidhaaf nama saaxilu jechuudha. Seelii orgaanii sanii yookaan qaama sanii akka karaa seelii kaansariitti geeddaramuu waan godhu jechuudha karsinojinik jechuun. So aara tamboo keessa karsinojinik waan jedhamu kun waan jiruuf nyaatan booda yeroo tamboo san xuuxnu absorbeeshinii isaa haayi waan ta'eef even dhukkuboota namarra turan kan akka inflammatory bowel disease jedhama wayitiif illee nama saaxiluu danda'u jechuudha. Kanaaf tamboo xuuxuun akkuma miidhaa inni qabu yeroo garaagaraa kaasaa turre. Haa ta'uti garuu nyaatan booda tamboo xuuxuun immoo caalatti balaansaarree harka 10 dabalaa jechuudha. Immediately nyaatan booda yoo ta'e. Kanaaf hanga danda'ameen tamboon yoo xuuxamu baate gaariidha. Yeroo garaagaraa dubbataa turrenullee namnis ni beeka. Garuu immoo hoo hin danda'amu ta'e atleast nyaatan booda ta'uu qabu jechuu fani. Inni biraa
qaama dhiqachuu. Qaama dhiqachuun namni yeroo qaama dhiqatu qaamni isaanii qorra. Yeroo qaamni qorru sirni dhiiga keenyaa qaama qorrisan ho'a produce gochuudhaaf gara skiinititti dhiigni baay'een gara skiinititti yookaan gara gogaatitti yaa'a. Gara gogaatitti yaa'a jechuudha. Nyaatas immoo erga nyaanne booda sirni dhiigaa marsaa dhiigaa parsantii 100 dabala. Kan gara garaacha fi marrumaanitti dhiigni yaa'u parsantii 100 dabala. Mana dhiqannaas yoo dhaqne akkuma san dhiigni gara gogaatitti yaa'u ni dabala. Kanaaf interfere wal godhu jechuudha jarri kun. Isaan lachanuu dimaandii dhiigaa haayii waan barbaadaniif at the same time yoo ta'e digestionii san affect ta'a. Dhiigni gara silaa gara garaacha fi marrumaanii yaa'u sun gara gogaa deemee raawwatee ho'a uumaa jechuudha. Heat produce godha. Qorra san replace gochuudha. Kanaaf at least daqiiqaa 30 haga 45 delay gochuu qabna jechuudha. Baazingii yookaan immoo qaama dhiqannaa nyaatan booda jechuudha. Inni biraan kuduraa fi muduraadha. Kuduraa fi muduraan inni kunillee akkasuma absorptionii affect godha. Kanaaf namni tokko kuduraa muduraa yookaan nyaatan dura sa'aatii tokko or nyaata booda immoo sa'a 2 gochuu qaba. Yoo san hin taane ta'e absorptionii tokko mix ta'a. Nyaanni fi kuduraa muduraan kun mix ta'uudhaan digestioniin akka disturb ta'u godha jechuudha. Egaa garuu akkuma beekamu kuduraa muduraan nyaata yeroo baay'ee healthy diet jedhamu. Nyaata fayya qabeessa jedhamu. Haa ta'utii garuu immoo nyaata laaqana irbaata ciree kana wajjin at the same time yoo fayyadamamne rakkoo qaba jechuudha. Kanaaf yookaan sa'a tokko dura yookaan immoo nyaata booda sa'a 2 fayyadamuu qabna jechuudha kuduraa fi muduraa. Inni biraan hirriiba. Hirriibni illee akkasuma nyaata namni tokko nyaata nyaatee akkuma nyaata nyaateen rafuun qabu. Sun maaliifini namni tokko nyaata erga nyaatee booda bullaa'insa nyaata sirna bullaa'insa nyaataa saniif jecha yookaan nyaata nyaanni san akka bullaa'uuf digestive juice jedhaman jiru. Dhangalaa'aawwan garaagaraa digestionii saffisiisuudhaaf maddan jiru. Akkuma nyaanni yoo ciisne dhangalaa'aawwan sunillee karaa garaacha keenyatti deebi'uudhaan garaacha keenya keessa tura. Sun immoo guba garaachatiif illee nu saaxila. Erga nyaannee kaanellee nyaanni sun akkuma jirutti yeroo jiru akka jiru fiil goonaa jechuudha. Tarii beekuu dandeessu si mudatee beekuu danda'a. Nyaata akkuma nyaattanii raftanii erga kaatanii booda akkuma waan amma nyaattanitti akka waan garaan keessan guutee jiru isinitti dhagahamee beekuu danda'a. Namni tasallee waan akkas godhe fiil nan godha waan akkasii. Kanaaf hirriibni illee akkuma nyaatameen raafamuu qabu. Haallis sa'a tokko walakkaadha haga 2 turamuu qaba. Wanti garuu gaarii ta'e namni kamiyyuu specially wanti kun galgaladha kan ta'u. Namni sa'a tokkoon dura nyaate filatamaadha. Irbaata isaa galgala keessaa akka sa'aatii biyyaatti sa'a tokkoon dura yoo nyaate filatamaadha jechuudha. Maaliifini adii sa'a 2 fi 2 walakkaadha gadi rafu waan ta'eef namni sun sa'a tokkoon dura yoo nyaate bareedadha jechuudha. Inni biraa fi jaafaan sochii qaamaa gurguddaa taasisu. Sochii qaamaa gurguddaa taasisuun nyaata booda hin barbaachisu. Sababoota garaagaraati fi garuu wanti rikoomandi ta'u yookaan gorfamu namni tokko sochii qaamaa xiqqaa miilan deemsa fa'a. Miilan deemsi nyaata nyaanne miilan wookingii isa jedhamu san yoo goone ni filatama. Sanirraan kanas sochii qaamaa gurguddaa gochuun hin barbaachisu. Inni torbaffaa fi handhumaa bishaan dhuguu. Bishaan dhuguun kunillee baay'ee wanti baramaan baay'ee bartee baramaan namni bishaan akkuma nyaata nyaateen dhugaa. Inumaayyuu gidduu gidduudhaan otoo nyaata nyaatu fa'aa dhuguun hin jira. Inni sun garuu sammuu gorfamu. Wanti gorfamu tokko nyaataan dura hanga danda'ameen around 30 minutes daqiiqaa 30 illee ta'u nyaataan dura dhuguudha. Sun borcii fa'aa hir'isuuf illee hin ta'a ulfaatana hir'isuuf illee ni fayyada. Akkasumas immoo nyaataan booda yoo ta'e immoo at least hanga sa'a tokko oo danda'an hanga sa'a tokko dillee goone yoo dhugne gaariidha jechuudha. Maaliifini nyaataan booda akkuma nyaanne yoo bishaan dhunne innis digestionii affect godha jechuudha. Dhangalaa'aawwan san akka hin baabsa'u godha. Nyaanni sunillee akka salphaatti digest hin taane godha jechuudha. Garuu akka waan digest godhu nutti fakkaatan nyaata bishaan yeroo dhugnu. Kanaaf bishaan
sa'a tokko dura yookaan immoo hanga danda'ameen sa'aatii tokko booda nyaata booda sa'a tokko booda nyaataan dura sa'a tokko dursinee yoo dhugne gaariidha jechuudha. Kanaaf egaa amaleeffannaawwan kanneen wanti kun wanta guyyaa guyyaadhaan godhamu waan ta'eef yeroo garaagaraa wanta itti deddeebi'amee waan godhamuuf amma tokko dhukkuboota garaagaraatiif illee keessattuu dhukkuba hir'ina dhiiga diimaa, dhukkuba guba garaachaa akkaan dura isin jedhe dhukkuba akka inflammatory bowel disease jedhama saniif illee waan nama saaxilaniif amaleeffannaa kana haala kanaan adjust yaa godhannu isin jechuun barbaada. Haala kanumaan isinitti himuu dhufe viidiyoo keenya yoo jaallattan immoo laayik godhaa. Waan isiniin galle yoo jiraate koomentii jalatti yaada nuu barreessaa. Fayyaa ta'aa.